Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajjii 25 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo. Kun qophii sagalee qeerroo Oromiyaa irraa isiniif dabruudha. Qophii keenya har'aa akkuma barsiifanne oduun eegalla. Itti aansuun qophii addaa kaayyoo fi akeeka qeerroo bilisummaa Oromoo irratti hundaa'e kan yeroo dabre irraa itti fufe kutaa 3ffaatu isiniif dhiyaata. Kanas jaal tokkicha murteessaatu harkaa qaba. Wallee warraaqsaas qabna hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jenna. Keessummeessuun an hariiroo jorgoo isin waliinan tura. Amma hangafoota oduu. Oromoon zoonii Matakkal mirga amantaa mulqamuun adabamaa jira. Wayyaaneen miseensota OFC yookaan Madirak ajjeesuu itti fufte. Chaayinaan kaampaaniilee ishee buqqistee akka jirutti gara Itoophiyaatti fiduuf jirti. Kan jedhanii fi kan biroonis jiru babal'ina oduuf jaalle biiftuu galmoo. Chaayinaan kaampaaniilee ishee buqqistee fiddee Itoophiyaa keessatti dhaabuuf adeemti. Mootummaan Chaayinaa seera haaraa baase irratti hundaa'uun kaampaaniilee xixiqqaaf jiddugaleessi Chaayinaa keessaa ba'anii kaampaaniilee gurguddoon qofti akka Chaayinaa keessatti hafu waan jedhameef kaampaaniilee ishee akka jirutti buqqistee gara Itoophiyaa fiduuf akka teessu keessa beektonni gabaasaniiru. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Chaayinaa fi aangaa'otni wayyaanee marii guddaa taasisaa akka jiranis gabaafameera. Hayyoonni akka jedhanitti kaampaaniileen kun wayita dhufan irra guddaa kan barbaadan Oromiyaa akka ta'eef caalummaatti kan isheen gara Afrikaa keessaa fi Oromiyaatti fiduuf deemtu kaampaaniilee qilleensaaf qe'ee faaluun jiruuf jireenya dhala namaaf bineensotaa miidhuu danda'an akka ta'e beekamee uummatni mormuun akka dura dhaabbatu dhaamsa dabarsaa jiru. Chaayinaa wayyaaneetti aantee biyya kana koloneeffachuun saamaa akka jirtuuf qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf meeshaalee ittiin basaasan, bilbiloota butan, miidiyaalee jaam godhan wayyaanotaaf dhiyeessuun akkasumas leenjii garaagaraa sirnicha utuban kennuun beekamti. Wayyaaneen miseensota paartii mormitoota ta'an kanneen filmaatan marroo 5ffaa kanatti paartiilee bakka bu'uun dorgommii irratti dhiyaatan dadammaqiinsa uummataa kennuun kanneen akeeka paartiilee barsiisan akkasumas taajjabdummaan hirmaatan ajjeesuu itti fuftee jirti. Haaluma kanaan miseensota paartii OFC yookiin Madirak kan ta'an obbo Biraanuu Ereeboo godina Hadiyyaa aanaa Sorobboo ganda Daanaa Tooraa jedhamu keessatti reebichaan ajjeesaniiru. Ammaan duras miseensotuma paartii kanaa godina Shawaa Dhiyaa aanaa Midaaqanyii keessatti obbo Giddisaa Camadaa akkasumas godina Arsii aanaa Qooraa keessatti obbo Gabii Xibbee kan jedhaman ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan obbo Taaddasaa Abraa Ariyaas kan Tigraayitti ajjeefaman miseensuma Areenaa ta'ee kan paartii Madirak ta'uun ni beekama. Mootummaan Keeniyaa mootummaa wayyaanee irraa oduu biraatiin mootummaan Keeniyaa mootummaa wayyaanee irraa humna ibsaa galfachuuf akka mattaa yookiin gubboo fudhachuun baqattoota Oromoo qabee akka wayyaaneef kennaa jiru irra ga'ameera. Keessa beektonni akka qeerroof gabaasanitti mootummaan wayyaanee humna ibsaa Keeniyaaf gubboo akka kennu kaampaaniin Chaayinaa China Electric Power Equipment and Technology jedhamu gaafatamummaa fudhatee akka hojjetu kan muudame ta'uunis barameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti korojoon filmaata wayyaanonni dhoksanii akka hin lakkaawamne darbatanii turan argame. Korojoon kun hospitaala Shaambuu dugda duuba Tuufoo keessaa kan argame yeroo ta'u korojicha keessa kan mallattoo wayyaanee kanniisa filate nama 2 qofa ta'uu mirkanaa'eera. Mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz jedhamuun kan wayyaaneen waamame lafa Oromoo zoonii Matakkal aanaa
aanaa Dibaat keessatti Oromoonni mirga amantaa isaanii dhabuun akka hin waaqeffanne dhorkamaa jiraachuu jiraattonni qeerroof gabaasaniiru. Akka odeessa araddaa kanaan dhaqqabe namoota bara darbe irreeffannaaf ba'an himannaan irratti banamee erga mana murtiitti waggaa tokkoof deddeebi'anii booda caamsaa 23 bara 2007 akka lakkoofsa Habashaa namoota 15 ta'an irratti hidhaan waggaa 2 ji'a 6 akkasumas tokkoon isaanii qarshii 6,000 akka adaban manni murtii aanaa Dibaat wayyaanotaan hoogganam murteessuun isaa beekameera. Namoota hidhaaf adabbiin maallaqaa irratti murtaa'e keessaa Abdiisaa Dhugumaa waggaa 2 ji'a 6 qarshii 6,000, Kuusaa Toleeraa waggaa 2 ji'a 6 qarshii 6,000, Goobanaa Baqqalaa waggaa 2 ji'a 6 qarshii 6,000, Dabaloo Hiikaa waggaa 2 ji'a 6 qarshii 6,000, Ayyaanaa Gaashuu waggaa 2 ji'a 6 qarshii 6,000 keessatti argamu. Oduun keenyaarraa kanneen turan qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. akeekaa qeerroo mirga uummataa duula humna waraanaa fi tarkaanfii waraanummaan ukkaamsamuu hin qabu. Dararamni, ari'atamni, hidhaa fi ajjeechaan uummata irraa akka dhaabbatu qabsoofna. Dhaaba siyaasaa kamiyyuu mormuu fi deeggaruun mirga dimokiraasii uummatni qabaachuu qabu waan ta'eef yakka ta'uu hin qabu. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa hundi daddaffiin haa hiikaman. Dararamnii fi miidhaa irra geessifameef hirphi barbaachisu gahaatti akka godhamuuf qaamni yakka kana raawwates seeratti akka dhiyaatu hojjanna. Imaammata deeggarsaa fi saamicha mootummaa bulchiinsa irra jiruun raawwatamaa jiru irraa kan ka'e beelli, deegni, hiyyummaa, dhukkubnii fi wallaalummaan mallattoo biyya keenyaa ta'uun akka itti hin fufne qabsoofna. Gatiin dhiyeessii bittaa fi gurgurtaan gabaa fedhii uummata biyyaa kan eegu jireenya guyyaaf barbaachisu guutuuf kan akeekkate ta'uu qaba. Imaammatni gabaa jireenya uummataatti hadheessaa jiru dhabamuu qaba. Tajaajila fayyaa fi barnootaa tola uummataaf dhiyeessamuu qaba. Abbootiin taayitaa mootummaa aangoo gaafatamaa fi aaboo qaban irratti hirkatanii saamicha dhuunfataa dinagdee seeraan alaa gosummaa fi amantummaa akeekkate duroomina dhuunfaaf gaggeessaa jiran dhabamuu qaba. Seera golgatanii warreen saamicha qabeenya biyyaa fi uummata irraan hanga har'aa geessisaa jiran murtii seeraaf dhiyaachuu qaban. Uummatni keenya dachee isaarraa buqqifamee hojii dhablee taasifamee gabrummaa ammayyaaf dabarsamee oortoo ittiin oolee bulu barbaachaaf jecha humna isaa gurguratee jiraachuu dhaabbachuu qaba. Daldalli dachee uummataa bituu fi gurgurachuun uummata keenya lafa isaa irraa buqqisanii abbootiin qabeenyaa irraa ari'achuun sabootni dachee dhalootaan irra jiraataa turan irraa humnaan godaansifamuun imaammata yakka uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru dhaabbatuu fi warreen yakka kana raawwataa jiran seeratti dhiyaachuu qaban. Dacheen fudhatamee fi lafti saamame abbaa irraa fudhatameef deebifamuu qaba yookaan beenyaan haqaa kennamuufii qaba. Sirni dimokiraasii haqaa sagalee uummataaf abboomamuu biyyattii keessatti dhugoomuu dhabuu irraa kan ka'e abbaan irrummaa deebi'ee dagaagaa jiru karaa irraa buqqifamuu fi seerri hiree murteeffannaa uummata hojiitti hiikuu fi sirna dimokiraasii dhugaa kabajuun bakka buufamuu qaba. Olaantummaa seeraa fi sirna dimokiraasii haqaaf dhaabbatu fedhii fi hawwii barnoota dheeraa uummatni biyyattii qabu dhugoomsuuf mootummaan ce'umsaa dhaabota bilisummaa fi mormitoota siyaasaa hunda haammatee akka hundeeffamu qabsoofna. Dhaabbilee fi jaarmiyaalee siyaasaa mormuu tumsuu keessatti hirmaachuu fi hirmaachuu dhiisuun fedhii fi mirga namnuu seeraan qabu waan ta'eef deeggaruu fi deeggaruu dhabuu sirni yakkamaa nama taasisu akka karaa irraa maqu qabsoofna. Ogummaa ofiin hojii yookaan dalagaa argachuun hafee madaallii qooda fudhannaa yookaan hirmaatnaa siyaasaan laaqame akka guutummaatti dhaabbatu hojjenna. Dhaabota mormitootaa yookaan jaarmiyaalee siyaasaa mootummaadhaan mormaman deeggartan yookaan itti miseensomtan yookaan dhaaba siyaasaa mootummaan gurmeessate keessatti hirmaachuu dhabdan jechuu irraa ogummaa qabdaniin dalagaa argachuun hafee hojii dhablummaa taasifamuun badii shirrummaa ta'e jedhamee qopheessame waan ta'eef abbootiin taayitaa galfatni biyya gaggeessu itti kenname garuu daba kana hanga har'aa dhaloota biyyaa irratti raawwataa jiran murtii seeraaf akka dhiyaatan qabsoofna. Humni waraanaa, tikaa fi poolisaa kan biyyaa fi uummataa ta'uun osoo irra jiru aangoo mootummaa abbaa irree goobsuu, gabbisuu, jiraachisuuf
dhimmi itti bahamaa ture jiras. Lammiin keenya dhaabbata kana keessa tajaajilaa turanii fi jiran du'a seenaa hin qabne yeroo kufan argina. Hedduu gaddinas. Sirna cunqursaa jiraachisuun akkana ammaan booda itti fufuu hin qabu jenna. Humni waraanaa weerara kan biyya irraa tiksu, humni tikaa kan nageenya biyyaaf dhaabbate, humni poolisaa kan yakka uummataatti aggaammatamu tiksu waan ta'eef walabummaa ogummaa qaban irratti hundeeffame akka utubamu qabsoofna. Heerrii fi seerri biyyaa akkuma humna waraanaa fi meeshaa lolaa gartuu mootummaa aangoo of harkaa qabu tajaajiluun biyyattii keessatti kan baratame. Cunqursaa gadi jabeessuu irratti gahee guddaa akka qabaatee fi qabaachaas jiru hubatamaadha. Kanaaf heerri mootummaa meeshaa cunqursaa ta'uun dhaabbatee kan hundee seerri biyyaa irraa maddu sirna bulchiinsa olaanaa dhugaan akka bakka bu'u qabsoofna. Uummanni mirga heeraa yookaan constitutional rights kan sodaa malee yaada ibsachuu, mormuu fi deeggaruu, akka fedhetti ijaaramuu fi walaba ta'ee sodaa fi yaaddoo takkaan malee biyya isaa keessa sossa'u arguuf qabsoofna. Kai qeerroo qabsoon itti fufa, bilisummaan wareegamaan dhufa. Qeerroo bilisummaa. Egaan barbachani bahe mana sim barbachani bahe si argon se fema akka makanta he ya biftu mal mal kanta he barbachani bahe mana sim barbachani bahe si argon se fema akka makanta he ya biftu mal mal kanta hai sim barbachani bahe jalala enyuma onne koti baate gammo jirare kesati dabka durur pate Helap debu obse biftuto abdi ke sorate Foto sinargate namar Homna ko pita dewayo Foto sinargate namar Homna ko pita dewa Sim barbachani bahe mana Sim barbachani bahe Si argon se fema akka makanta he ya biftu mal mal kanta he barbachani bahe mana sim barbachani bahe si argon se fema akka makanta he ya biftu mal mal kanta he Ile summa samuko timat afsuma dugan ko sif jore bilise umri ko gutu jaware ko bako ati kayo koti iftu kala abafana ken hordofa kalma birang kabusuma pinjirata boro se venko fa har asif ne ko fa Boro se pene kofa Sim barbachani bahe mana Sim barbachani bahe Si argon se fema Akka makanta he ya biftu Mal mal kanta he Barbachani bahe mana
Sin barbaachani bahee si argoon seefemaa akka makkaan tahe yaabiftuut maal maal akkaan tahe sin barbaachani bahee ajinaa cacabe yaabiftuuto Isni tolu beekta lubbu kooti anta wabiintoot beeda koo tursita qalbii jabeen jira biftuuto har'a sin arganne kuno numa jooraa bonaagan erga gargar baane wayyoo kuno numa jooraa bonaagan erga gargar baane Ulula uluke in hifan dagagara bahe dadabe bogadus chayata sana nawe okana nantane chinki man gadis ni ko kawe ta usirana fumala to enyo mawara ko nawe anira ko nawe Wara koshe nawe Sin barbaachani bahe bahe mana Sin barbaachani bahe Si argoon seefemaa Akka makkaan tahe yaabiftuut maal maal akkaan tahe Sin barbaachani bahe bahe mana Sin barbaachani bahe Si argoon seefemaa Akka makkaan tahe yaabiftuut maal maal akkaan tahe Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo qophiin keenya walii galaa kan har'aa kanumaan goolabameera. Mootummaan wayyaanee hanga ammaatti qonnaan bulaa keenya lafa isaarraa fonqolchuun kaampaaniilee garaagaraa habashootaa irra dhaabullee afaan hojii afaan Oromoo kan Oromiyaan itti gargaaramtu kaampaaniileen hamma har'aatti Oromiyaa keessa dhaabbatan kun kabajaa hin jiran akkasumas dargaggoota dhalattoota naannoo sanaafillee carraa hojii argamsiisanii hin jiran. Kun kanaan osoo jiru har'ammoo akkuma dhageenyetti kaampaaniilee chaayinaa fidee Oromiyaarra qubsiisuuf akka deemu dhageenyeerra. Kun hunda keenyaaf hojii manaa akka ta'u qeerroon dhaamsa dabarfachaa qophiin keenya har'aa kanumaan goolabamee jira. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.